Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya wiirtuu miidiyaa irraa oduu gaggabaaboo isaa kanaa kan isin dhageessisu an gammachuu Tsaggaayeti. Zoonii dinagdee addaa gadaa misoomsuuf waliigalteen taasifame. Abbaan taayitaa zoonii dinagdee addaa gadaa dhaabbata mootummaa Chaayinaa CCECC jedhamu waliin zoonii dinagdee addaa gadaa misoomsuuf waliigaltee mallatteesseera. Waliigalteen abbaa taayitaa zoonii dinagdee addaa gadaa fi dhaabbata mootummaa Chaayinaa gidduutti taasifame kun waggoota 5 aanan keessatti lafa abbaa taayitaa zoonichaa hektaara 1000 irratti giddugala loojistikii, giddugala warshaalee qophii oomisha alergii, paarkii indaastirii naannoo gabaa bilisaa fi misooma investimentii birootiif misoomsuun kan raawwatame ta'uu pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan ibsaniiru. Waliigaltee wal hubannoo kanaanis hariiroo misoomaa fi investimentii mootummaa Itoophiyaa fi mootummaa Chaayinaa bu'uura godhachuun investeroonni biyya Chaayinaa kutaa biyya garaagaraarraa yeroo gabaabaa keessatti dhufanii akka misoomsaniif harkisu. Zooniin dinagdee kun qaama Chaayinaa Road and Belt Initiative akka ta'uuf kan hojjetamu ta'a jechuun pirezidaantii Shimallis fuula feesbuukii isaaniin ibsaniiru. Zooniin dinagdee addaa gadaa investeroota waamicha sagantaa kanaatiin dhufaniif lafa hektaara 2009 qopheessuus kaasaniiru. Abbaan taayitaa kun lafa hektaara 24 irratti labsiin kan hundeeffame yoo ta'u akka biyyaatti zoonii dinagdee jalqabaati jechuunis FBC'n gabaaseera. Piroojeektoonni misoomaa godina Shawaa Lixaa aanaa Meettaa Roobiitti birrii miliyoona 76 oliin ijaaraman eebbifamanii tajaajilaaf qophaa'an. Piroojeektoonni misoomaa 12 godina Shawaa Lixaa aanaa Meettaa Roobiitti birrii miliyoona 76 oliin ijaaraman eebbifamanii tajaajilaaf qophaa'uun gabaafameera. Piroojeektoonni kunneen kutaalee hawaasaa aanichaa 170 ol akka fayyadanis beekameera. Piroojeektiin kun itti gaafatamaan biiroo qonnaa Oromiyaa obbo Geetuu Gammachuu fi bulchaan godina Shawaa Lixaa obbo Didhaa Guddataa akkasumas hooggantoonni godinichaa fi aanichaa bakka argamanitti eebbifameera. Itti gaafatamaan biiroo qonnaa Oromiyaa obbo Geetuu Gammachuu sirna eebbaa irratti akka jedhanitti piroojeektoonni naannicha keessaa bakka adda addaatti ijaaramaa jiran yeroo qabameefitti akka xumuran hordoffii taasifameen hedduun isaanii tajaajilaaf oolaniiru. Piroojeektoonni kunneen yeroo dheeraaf akka tajaajilan uummanni kunuunsaa fi eegumsa akka taasisus gaafataniiru. Bulchaan godina Shawaa Lixaa obbo Didhaa Guddataa gama isaaniin piroojeektoonni rakkoo hawaasummaaf dinagdee jiraattotaa furuuf faayidaa olaanaa qabu jedhaniiru. Jiraattonni naannichaas piroojeektoonni kunneen deebii gaaffii isaanii waan ta'aniif ni kunuunsina jedhaniiru jechuun tajaajila oduu Itoophiyaatu gabaase. Oromiyaatti manneen jireenya barsiisotaa 4,000 ol ijaaramuuf karoorfameera jedhame. Naannichatti manneen jireenya barsiisotaa 4,500 ijaaruuf karoorfamu biiroon barnoota Oromiyaa beeksisee jira. Biirichatti daayirektarri qophii karooraa fi baajataa obbo Hasan Idriis bara baajataa 2016tti qulqullina barnootaa guddisuuf xiyyeeffannaa addaan hojjetama jedhan. Gama biraatiin sirna baruuf barsiisuuf bu'uura kan ta'an barsiisotaaf haalota mijataa uumuuf qindoominaan hojjetamaa jiraachuu eeruun bara baajatichaatti barsiisotaaf manneen jireenyaa 4,500 ol ijaaruuf hojiin eegalamuu obbo Hasan ibsaniiru jechuun FBC'n gabaaseera. Meeshaaleen kontiroobaandii birrii miliyoona 99tti tilmaamamu to'atame. Meeshaaleen kontiroobaandii birrii miliyoona 99tti tilmaamaman to'annoo jala oolfamu koomishiniin gumrukaa beeksisee jira. Meeshaaleen to'atamanis meeshaalee jijjiirraa konkolaataa, gommaa, uffannaalee, kophee, meeshaalee mana keessaa fi meeshaalee nyaataa ta'uu ragaan koomishinicharraa argame ni mul'isa. Meeshaaleen kunneen gara Dirree Dawaatti geejjibsiifamaa utuu jiranii naannawaa Adigaalaa jedhamuun beekamutti qindoomina hojjettoota koomishinichaa poolisii federaalaa akkasumas raayyaa ittisa biyyaatiin to'annoo jala oolfameera jechuun FBC'n gabaaseera. Federeeshiniin Atileetiksii Itoophiyaa Yuunivarsiitii Saayinsii Ispoortii Hangaarii waliin hojjechuuf walii gale. Federeeshiniin Atileetiksii Itoophiyaa Yuunivarsiitii Saayinsii Ispoortii Hangaarii waliin hojjechuuf sanada waliigaltee mallatteesseera. Jilli pirezidaantii Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa gargaartuu koomishineraa Atileet Daraartuu Tulluun durfamu Koongireesii Atileetiksii Addunyaa 54ffaa irratti hirmaachuuf Budaapest galeera. Waliigalticha gargaartuun koomishineraa Daraartuu Tulluu fi Piroofeesar Tamaas Istirbaanis mallatteessaniiru. Waliigaltichi leenjiiwwan misooma ispoortii gaggabaaboo fi hanga barnoota idilee federeeshinichaaf carraa kan laatu ta'uu ragaan federeeshinii atileetiksii Itoophiyaa irraa argame ni mul'isa jechuun FBC'n gabaaseera. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa wiirtuu miidiyaa irraa oduu gaggabaaboon sa'a kanaaf qabanne kanneen turanii qophiiwwan wiirtuu hafan waliin turtii dansaa qabaadhaa.